Hai mucayyummaan gartee inni itti laffa'ee akkasitti kun wajjin maal jedhanii ta'abanii inni fidee bira galchee barumsa barsiisee xumursiisee hojii galchee hojiilee godhee hojii galchee adeemsa keessa mas deebitee kunoo tooftaa kana ofii galtee jechuudha. Biraan deemee maaliin ta'ee taaksiin dhabee eegalte ookee hayyee inni samatti madhiisee jechuudha. Karaa boodaa guyyaa tokko akkuma tasatti deemee bakka hojii ishee dhaqee jechuudha. Yeroo dhaqu ajjiree wayii kibbida ajjiree isii qabee inni gartee dalageetii galaa isinis gartee barumsa isiidhaa gartee barattee dhuftii inni gartee ni kafalaa fi waan barbaaddu gartee ni godhaaf jechuunis barumsa ni xumurtee itti laffaa jechuunis ashama harka foonee hordoftii as bira hundi keessan bakkuma jirtanitti ni rabbi simbir haa jiraatu gaayis eega soomanni seenee eega ramadaan seenee ramadaan kariim gara yuutuubiitiin isiniin jenne jechuudha ifama waa hedduutu gartee biizii godhee sanumaa fi soomanillee gartee nu qabee gara feesbuukaatiin immoo ramadaan kariim isiniin jen jira saniifuu arraanta dhufeen jira lubbuu namaatiif bahee jechuudha gaayis arraantan immoo waan jabduun isin qabadha jira gaayis waan jabduu guyyaanni fiiga gaayis guyyaanni fiiga soomana keessa immoo xiyyibuun hin ta'u. Ani soomana keessa xiyyibu kana gartee sodaadhaafin mana gabboo sodaadha jiraachuu finfinnee keessi bishiq jettee ilaalni bareeddi waaw yoo gabbaate dhalaan kun olaalaasiin akkana godhatti Bombaasa Keeniyaa Bombaasa Maaloo dhadhaadhaad waan adda deema iyyoo kanatti egaa waan biraa gartee jechuudha soomanii wadaa qalbiin gartee waa hedduu gartee waan itti xiyyiba hedduu jira tanumaa fi gartee soomana kana gartee manatti soomannaa mee gabbaanii gartee waan hin taane gartee ijaan agarree qalbiinis waa jajja'uurra manumatti soomananneeti mana gabbaanii mana jirra tanaafin gartee viidiyoolee ala gabbeetillee deemellee isiniifillee waraabini arraanti nama waan jabduu na fide gaayis waan jabduu waan gartee irraa waan adda bartaniin isin qabadha jira gaayis dhugumatti asuma finfinnee keessa karaa meeksikoo kanatti namni lubbuu ol baase intala shamara takkaa fi gurbata dara tokko lubbuu ol baase sababni akkatti wal baasanii jalqabarraa hanga dhumatti yeroo gartee qorannu dubbiin akkana ture. Ijoollee lameen tuni baadiyyaarraa wajjin barachuu turan. Intalli shamaraatii fi gurbaan dardaraa kun jechuudha. Gurbaan dhiiraa kuni baadiyyaa itti baratan sanirraa barumsa xumuree akka tasaa gartee gara Finfinneedhaa ol dhufee asitti illee barumsa gartee kanaaf xumuratee hojii eegalee jechuudha. Baadiyyaadhaatti wajjin barachaa turanii yeroo dheeraadhaaf gaa bu'aa bahii hedduu wajjin dabarsaa turanii seenaa baay'eedha. Wajjin gaa mana barumsaa keessa dabarsaa turan jechuudha. Akka tasaa gartee gurbaan kun barumsa gartee itti fufee osoo hin dhaabin gartee itti fufee barumsa gartee baadiyyaadhaa kan qabu xumuree carraan gartee isa mudee Finfinnee dhufe jechuudha. Finfinnee kanatti yeroo dhufu barumsa gartee barachuu itti fufe. Diploomaa haa ta'u waan ta'u barumsa wayii barachuu itti fufe jechuudha. Yeroo kana osoo barumsa illee barachaa jiru asuma taa'ee gartee jaalallee isaa gartee tan duraan gartee wajjin baratan sanii isiidhaaf yaadaa jechuudha. Isiidhaaf wajjin gartee barumsa kan gartee addaan murii baradhu waan dandeessu gartee isin gargaaraa xiqqaattolee gartee isin gargaaraa addaan murii jee asii hamilee tooraa jajjabeessa. Osoo kana jee isii jajjabeessu anillee gartee yoon gartee hojiitiin barbaadaa jira. Yoon gartee hojii hirkadhe asittiin gartee birti siyaamaa jeen. Jaalallee isaa gartee wajjin duraan yeroo dheeraa gartee wajjin tuman tana jechuudha. Isinis gaamman tana toleetteeni wajjin akkasitti deemaa turan jechuudha. Amma gaanni barumsa gartee asii kana kan magaalaa Finfinnee keessatti barachaa jiru kana xumuree hojii gaa barbaadee gaa jireenya magaalaa tanaa ni beekanii akka tulfaataadhaan ni beekanii jabaadha. Laffaatii jabaadhaan gartee malee wanni salphatti harkatu hin jiru. Sambooda gaachi fiigee barumsa gartee xiqqaa qabuun gartee maal jee hojii harkate jechuudha. Hojii yeroo harkatu duraan gaa namarra galaa duraan gartee warra biyyaan jiramee sanumarra gartee galaa ture. Asuma magaalaa Finfinnee kanatti jechuudha. Sambooda yeroo gartee hojii xiqqoo yeroo harkatu mana wayii kireeffatee jechuudha. Innis mana wayii kireeffatee ammaan tana jaalallee isaa sanii barumsa isiidha san gartee akka gartee isinas dadhabeen jiraattiin isin gartee barumsa gartee dadhabeen jira maaloo maal ta'e isinis gartee ni jira mire rakkina tokkotti himatti. Khalas xiqquma na obsi gartee anaatu gartee waan hin danda'u gartee sargaaraati waliin si fidaati obsiitii hanga san baradhu jaan himatti. Osoo iyyuu gaammannes hojii qabatee mana kireeffatee gartee
mana xiqqaa kareeffatee achi bahee jechuudha. Amma isiidhaan gartee kootu jeen kalas barumsa kan ka'e asitti akkuma goone gartee asitti gartee barataa kootu jeef bira yaame. Yeroo gartee bira yaamu Finfinnee dhuftee Finfinnee gartee wajjin mana isaa wajjin galuu eegalanii amma gaa jaalaleessa ta'e biqadhu. Mana xiqqaa keessa gaa wajjin galanii jaalaa jira mire yeroo jaalatti jirtu bari hangana quba kana keessaa nu sibuutu jechuudha. Wajjin galanii inni gartee dalageeti galaa isinis gartee barumsa isiidhaa gartee barattee dhufti inni gartee hafalaa fi waan barbaaddu gartee ni godhaaf jechuunis barumsa ni xumurtee itti laffa jechuunis barumsa ni xumurtee sanbooda gaammaa barumsa ga xumurtellee hojii harkanne jechuudha. Amma gaa hojii barbaadee maal jedhee hojii akkasitti saahiba isaa gaafateef bakkuma gartee hojii ifii dalagu naannuma gartee sanirraa fagoo naannuma san dhiyooti hojii arkeef saahiba isaa gaafatee fi akkana gartee namaa jira hojii bakka tana naagalchaadhaa jeeni gaafate tolee kalasaa dhuftu jeeni wanni jeeni jechuudha. Amma hojiichi ni galchee innis gaamman tana gammadee gaamman tana kalas jireenya keenya gartee kana booda ni jijjiirama kalas kunoola obsine namni gartee obsi gartee bal'ootti bahaa rakkoon hin jiru namni obsi gartee waa hundarra ma'aanaa jee gaamman tana innis gartee hamiletti isitti gartee hamilee horee iifillee gartee kalas amma hafuura fudhachuudhaaf garteenis carraan keenya dhufaa jira kana booda gartee nuuf dabartii jirti xiqqumannoo fi atillee gartee hojii gartee kanoo dalagii asirraa waan xiqqoo gartee atis xiqqoo qabattu anis xiqqoo qabu waliif finne sanbooda gartee wajjin maal jennee jireenya keenya bareedaa gartee itti fufuu dandeenya saniif hojii gaammannis abdii firaa qabaachuu gammadee bakka inni ufataa jee isii hojii galtee isinillee hojii eegaltee sanbooda gaa amma innis dalagaa olii galaa isinis hojii oltee galti amma akkana ture jechuudha. Yeroo adeemsa keessa duraan gartee isiidhaatu hojiidhaa dura gala. Isiin hojiidhaa dura galti yeroo ni gartee hojiidhaa galu sanii isiin qophootii gartee nyaatallee gootee waa hundi gartee qopheessite eeydi inni gartee kalas dhufeeti nyaatee maal jechuudha. Osuma akkas jiru adeemsa keessa mana galuu dhiiste isiin tun biyyoon tuni manatti galuu dhiiste kalas maali dubbii maaltu jira eessa deemte eessa qottee bara kanan deeme bara achiin deeme bara maaliif deemte nama amma gaannis guyyaa irraa gartee achumaan deeme bakka waan bira ta'a ooftee jechuudha. Goddanyatii baran deeme maaliin tahee ni jira mire akkuma gartee maallaqa namarraa liqeeffatee namni bara yeroo maallaqa isaarraa liqeeffatee takkaa namaa du'e siin jaa takkaa maalittee jaa bakka bar mataa dhukkuba jaa takkaa ummaatii dhukkuba jaa waanuma hin haasoon hin qabu namni maallaqa isaarraa liqeeffatee mee bira deemee maallaqa gaafadhu bara hojiin dhaabee bara kasiin tahee bara mataan dhukkubee bara jaartii mataan dhukkubee bara namaa du'e guyyumarraa nama ajjeesaa oolanii nama maallaqa liqeeffate. Isinis waan akkasii eegalte jechuudha. Mucayyummaan gartee inni itti laffa'ee akkasitti kunoo wajjin maal jedhanii ta'abanii inni fidee bira galchee barumsa barsiisee xumursiisee hojii galchee hojiilee godhee hojii galchee adeemsa keessa mas deebitee kunoo tooftaa kana oofuu eegalte jechuudha. Biraan deemee maaliin tahee taaksiin dhabee eegalte ookee hayyee inni samatti madhiisee jechuudha. Karaa boodaa guyyaa tokko akkuma tasatti deemee bakka hojii ishee dhaqa jechuudha. Yeroo dhaqu ajjiree wahii kibbidaa jira isii qabee wajjin haasa horke. Ookee maali boqon ifuma keessa jeetuma silaa hogaa bakka tokko bakka dalagaati humaan jenneeni qalbiin isaa wanneettee numa galee gurbaan kun itti mul'isee galee halas hojii yoo xumurte yeroo hin galle jedhama gartee biraa deeme. Hin galle. Ookee maali dubbiin jabaate jedhama ammas guyyaa kana achuma dalayduu gartee warra gartee wajjin dalagu sanii gaafate maali bar dubbii hamtuudha jira gurbaa tokko kunoo asitti
nuti bargaa nuti yoo gartee nuti obboleettiitiif teenyaawii obboleettiitiif seenaa bar jaalle asii jaalle qabdii jedhaniin kunoo haakam akkana jaalle qabdii dhufee yeroo hunda gartee yeroo isin gartee hojiirraa baatu fuudhee deemaanii jedhaniin banne balaan buute amma gaagaraan mee maaltu dhagama yeroo hunda gartee yeroo isin gixxumurtu hundaa'u dhufeeti asirraa makiinaan fuudhee deemaanii fuudhee kutaan akkasii nuti bara ati bara obboleettiitiif teenyaa hin jedhanii okay hayaga amma gaa guyyaa kanas inni dhufee maal dhuftee maaliif galuu dhiibste guyyumarraa mala kanaa malan taane baasta gaa'ee wanni kun sirriidha hoggaan ijee gartee dhugaatti himu loltee mana girgirii gootee jechuudha gurbaa qawxii goote mana keessatti innis wanni kun taa'e sirrii miti taa'e in ariifatanii taa'e bakka irraa dhufu ni beeyna wajjin bakka irraa dhufu ni beeyta taa'e wal ganuun gaarii miti taa'e nama jaan taa'e harkaan na bada yookaan gartee immoo lubbuu namaatiif bada taa'e jeen haay funnuqu okay guyyaa kaanis ittuma dhiisetuma gartee guyyaatti anuun gallee manatti guyyaa kaanis deemetu gartee bakka dalagaa dhaqee bakka dalagaa gaanni dhaqu dhageessaa jiran obboleetii yookaan gartee anumaa jiraataa yookaan sumaa jiraataa yookaan isumaa jiraataa jeen waanin gartee ani barumsaan gartee ani sitti maallaqa si baasee dhiisi jeen barumsaan gartee maallaqa si baasee gartee waacii nan si baasuun ta'u dhiisi jeen sammummaan teetuni gartee kamitti si yaaddii jeen gocha kanaa kanatti kamina narratti hojjeta jeen akkamitti mina irratti hojjeta jeen gocha kana uumaan namaa akkamitti kanama gooti jeen oolmaan gartee guyyaa tokko namaaf oolame garee si oole akkamitti sitti dhagamuu dhabaa jeen hoggaan nama kana jooni maal jetteen dhageessaateen asii dhaabbattee natti taphattaban jetteen taphattaba kan keenyaa alfallagim yaanti taphattabaan alfallagim bannaat kazii zoro bay wacii waan nabbaastee hundaa warteen siif hin kafalateen wacii waan nabbaastee mana barumsaraa kaasee hanga asiitti maaloo nakaaftee lakkaadhuuti laantee kafalaallu bakka zorbal kaziiteen errebeለው ጭንቅላቱ በቃ ሰውየው ጭንቅላቱ በቃ አናቱ ላይ ወጣ ደሙ አናቱ ላይ ወጣ ዲኒ ገርቴ ሰሞን ፈጨ ጉርባ እንማኑ ጉርባ ነው ኦብሰቀቡ እንደዛ ነው አካሲ ምስኪና በር አካሲ خلهم دمو نا خفلتا أكستانان جاجين يوكان نجراتا يوكان سجراتا جين وما لا مرتي سجين الربودة نيجرتا جين نما جراتو تاو أكاسي جامان تانا إيسي براديمة كمت إيسي براديمة سيني سلافو جوجا غاري سلفي الأبتتي مخينا جتي خرجمتو guyyaa kana immoo ajjireen si dhagartee goddanyan si dhagartee haaroon agartee isin baafatanii raayid yookaan saniin dhufee fudhachuu dubbiin gama ogute kana ganni dhage kana innis gartee makiina isaa fiduu dhiisee dhokotee gartee bakka hoomatti eegee fudha deeman. Amma gaa akkanatti innis gaa ibiddi gartee sammuun facee jira dadhabee jira coggarraan gartee dhibba tokkotti dhee jira maal godhare achi deemeti guyyaa kanas gaafate wanni kun sirrii miti taa'e jeen anis dhiira innis dhiiraati dhiirummaan leen haaftu garuu namummaadhaa jira taa'e jeen wanni kan sirrii miti aboo ani arrabooda harkaatiin fudhateen inni yaante ayni maa talfalagnitiin kazaaree boola sima izzii boolatti asitti deebineteen bakkuma dalagaa sanuu guutuu qabatteewu xiyyoon ajaa'iba maqaayaman buute. Mucaan gaamman tana maal godhare achi deemeti shugguxii bitate khalas maal dirqama qaba shugguxii bitate guyyaa tokko achuma bakka dalagaa sanatti hudheetii qabee dirqiin gartee harkaa baasan
achi harkaa baasanii khalasaan booda gartee achittillee hin deebi'u jee khalas achumaan badee san booda shukuxii qabatee shukuxii ni beekte isii hordofuu eegala jechuudha. Nama isin wajjin deemtu eessa akka galtu hordofuu eegala jechuudha. Yookaan du'uu fedha yookaan ajjeesuu fedha jechuudha. Amma inni jiraachuu yookaan baduu sanuma keessaa filata jira. Bakka isin galtu eessa akka isin galtu maaloo hordofuu eegala jechuudha. Hordofee hanga tokko ragaatee guyyaa tokko isii masalfii qabattee taaksii dhaabbattee eeggatee jirtu kana amma gaannis dhufee jechuudha. Shukuxii isaa godhatee jira. Arraan tana waliin wanni isin salfii gubbaa dhaabbattuu fi namichi isii hin dhufneef salfuma gubbaratti hayyee gaammaan tana kam jettaa jennu. Yookaan na jiraata yookaan si jiraata. Lameen keessa tokko shukuxii fuudhee garuma qabeetuma xiqqoo itti godhee khalas salfii gubbaatti illee godhee ajjeesa jechuudha. Akkasii fuudhee harkaaf kan hedduu waan baay'ee nama rifachiisaati. Viidiyoo kanarraa maal barattan? Komentii barreessaa. Viidiyoo ta'an gartee hanga walitti aanutti ni gannaaf tura. Iyyaasuu Birraati.